gaazexeessaa Fiqaaduu Daadhiin jedhama. Ogeessa tiyaatiraati. Akkasumas barsiisaa yuunivarsiitii Riifti Vaaliiti. Walumaa galatti nama afuura aartii kana keessa jirudha. Yoon jedhe natti salphata. Diraamaa Kiyyoo hordofaatiin jira. Especially YouTube irratti dheegee hordofaa. Kacarraa ta'ee sababa hojiitii fi sa'aatii sanatti waan hin jedhu. Egaa diraamaa Kiyyoo diraamaan natti tolee ilaalaa jiru keessaa isa tokkodha. Kanaaf jalqabarraa kaasee especially kutaawwan lama sadan tokko continuously sirriitti hordofaatiin ture. Achi booda garuu YouTube'dhaan kutaadhaan kan inni hordofaatoo jiru jechuudha. Diraamaan Kiyyoo diraamaa baay'ee bareedaadha. Akka dhuunfaa kootti natti toleera. Hojiin hojjetamu kamiyyuu dhibbatti guutuudha jechuun in ulfaata. Hanqinoota ni qabaata. Average gaafa fudhattu garuu gaarummaan isaa hanqinoota isaa liqimsee diraamaa ilaalamuu fi diraamaa namatti tolu nama hawwatu. By the way, jalqaba yoo sin hawwatiin hanqina sanallee keessatti hin argitu jechuudha. Haga tokko ilaaluudhaaf carraa sin hayyamne taanaan carraa itti hanqina itti ilaaltuu fi itti qeeqxus itti dinqisiifattus carraa sana hin argattu. Diraamaan kun garuu haga akka ilaalamuu fi maaltu achi keessa hanqinni jira jettee sammatee akka ilaaltuuf diraamaa baay'ee nama affeerudha. Maal taate si dhukkubee? Hin dadhabdee? Hojiistu baay'ate. Sinan, ati bar nama baay'ee qulqulluu keessi kee taliila ta'e. Meelu har'ammoo haalli kee hundumtuu geeddaramee jira. Oofamoo Meelu. Maamna dhibbista maal taate Meelu waan na dhoksaa jirtu jiramu? Addaan ba'uun baay'ee na sodaachisa Sinan. Baay'ee. Meelu, addaan ba'uu maaltu fidee ammas keessa? Tarii yoon si mufachiise, yoon si miidhee dhiifama naaf gootamte. Maafii dhiifama siif hin goone. Ati nama miti Meelu. Maqaan kiyya Dammee Buuseen jedhama. Hojjettuu mana uffata aadaa daldala. Diraamoota baay'ee namatti toludha. Kan hanga ammaa ilaale keessaas baay'ee natti toleetiin hordofaa hanga torbee ga'utti hawwiidhaan hin eega. Aktara yookiin taatoo achirratti ta'an baay'een isaanii namatti tolu. Warran dura fiilmii biraarrattis beekan jiru. Namatti tola baay'ee. Meelaalaanis, Sinaanis, Siifaanis baay'een isaanii namatti tolu. Hojiin isaan hojjetan jaaladheera. Haala isaan ittiin dhiyaatanis. Jaalalleen kee duraanii maqaan ishee Mooneeti miti? Maarree isheen yeroo si miitee sana osoo carraan kenniiniif adda baatan. Meelu kan ishee miidhuu miti. Gantummaa gantuudha na gante. Ati immoo siif ishee immoo maal tolitti miti? Ati nama gaarii, nama naamusa qabeettiidha. Haalumti jireenyaa isaanitti galaa jira beektaa? Kiyyoo diraamaa bareedaadha. Diraamaa uummata duratti, oodeensi duratti ammaaf jaalatamummaa guddaa argateedha. Anillee natti toleera. Kiyyoo hagan ilaalletti paartota amma jiran kan amman ilaalletti baay'ee bareedaadha. Garuu Kiyyoo bareechuudhaaf wantoonni baay'ee isaanii osoo kun ta'e jedhee akka yaada kootitti wantoonni teechisan muka keessa jiru. Iskiriiptii isaatirraa kaasee haga daayirektiingii isaatti wantoonni irraa jaaladhe jiru jedhee nama na sabbiteetti jedha. Ani asirratti aartiin dhukkuba saba tokkodha jenneetudha. Dandeettii koo xiqqoo sanirra dhaabbadhee aartii jechuun dhukkuba nama tokkoo yookaan dhukkuba lammii tokkoo ifatti baasu jechuudha. By the way, jaalala hojii wal qabate wanti isheetti dhufe jira waan ta'eef meelaalaan jaalala dhugaa dhiistee kan isheen deemaa jirtu. Achitti akka namoota keessa jirru aadaatti guddannetti baay'ee kan nama aarsuuf nama mufachiisudha. Garaa nama nyaata dhugaa baay'ee Meelu. Mee nama ijoollummaa keenya argite har'a akkamittiin argee gadoo abbaa kootii baay'attee yaadda? Ammas beekan. Beekaa? Jiru. Eessa jiru?
jechuun koo silaas biyyaan jijjiirraa asuma jiru jechuu kooti. Meelumee taa'ee yaadi. Namoonni isaanii hin beekne, eenyummaa isaanii nama hin beekne. Sababii waa'ee isaanii yaadduuf maaliif guyyaa kee of jalaa dukkaneessitamedha? Sababii kanaan akka hin dhabne qofa kana osoo sodaadhu seenan. Kiyyoon jalqaba irratti wanni baay'een hawwate qulqullina production waraabbii isaasa. Jechuun yeroo baay'ee hojii keenya keessatti hojii baay'ee hawwinuudha haala sanaan waraabbii haala sanaatiin bakki waraabbii isaa lokeeshiniin itti yaadamee waraabame sun hammam akka itti dadhabamee fi itti yaadamee akka ta'e deemee immoo bakkumti waraabbii sun akkamitti seenaa diraamaa sana wajjin walitti dhufa laata kan jedhu sanallee sirriitti mul'istu baay'ee kan qabu. Qulqullinni suur sagalee walumaa galatti production baay'ee bareedaadha. Plus wanni xiyyeeffannaatti kenne immoo pre-production irratti auditionii akka baastan quban qaban ture. Auditionii sana irratti ijoolleen kan kootis hirmaataniiru waan ta'eef kun waan jalqabaati waan hin barataminidha. Auditioniin maaliif barbaachise jechuun namoota barbaadan select godhanii namoota aartii kana keessa jiru ebeloo jettanii ta'u akkuma barame sana kaasti godhame hojjechiisuun hin danda'ama ture. Garuu sana keessa wanni si yaaddan jedhee kan inni ani yaade ogeessota nuti hin arginne carraa waltajjiin argatiin sana keessa hin arganna. Ogeessota nuti hojii keessa walitti dhufnee beeknu olitti warri nuun beekne garuu nu warra ogeessa ofiin jennu ol ijoollee ta'an hin arganna jecha barbaada sanaaf jecha akka ifaajaa turtaniittiin tilmaame. Kanaaf pre-auditionii keessan baay'een isin jaaladhe kiyyoo akkan eegu wantoota na godhan keessa isa tokkodha. Gaafa dhufu immoo akkuma jennu qulqullina suur sagalee haala waraabbii wanni sunniin fi lokeeshiniin keessan baay'ee bareedaadha. Afaachu maal hedduusin? Maafii sassaabamne gara tokkotti. Naayibe. Ati ma dubbii natti kaaste? Kun dubbii dhamoo an kan jedhu maaliif kun nuun? Maaliif? Meeluu na dhuftu. Eenyu maqaan siis? Meeluu eenna maal jechuudha? Utuu isheen fi waan banuuf isinitti fakkaate hoo? Meelaalaan amma gadoo baashee bahuudhaaf firaa olitti dhiyaatee jirti. Siinaanitti tarii osoo dhugaasaa dura osoo isatti hin seeniin himteetoo waliin mariidhaan firaa olitti dhimma kana seentite tarii carraan innis gadduudha. Maaliif tanaan dura siriyyaa isaatti wal dhabee lammaffaas ammas isheenis miitee deemte. Firaa ol immoo dhuguma na jaalatte jedhee jaalateetti deema. Akka isheen gaduudhaaf deemte hin beeku. Kana gidduutti immoo meelaalaan karoora ishee kana osoo tarii obboleettii dhoksuu baatte. Obboleettii dhoksitee deemte. Obboleettiin hiriyyaa ishee duraa siinaanittis waa'ee isheen himti. Firaa oliif immoo hiriyyaan firaa ol immoo hiriyyaa siifaan waan ta'eef meelaalaa hin beeka. Gaafa duraa baruuf baay'ee jarjaree ture. Gaafa maqaa ishee ittiin ta'e ishee ta'uu baru immoo irraa qusate. Tarii yoo meelaalaan obboleettii hiriyyaa isaa ta'uu baree firaa olitti hime karoorri ishii kun karaa tafuu danda'a. Gidduutti miidhamuu dandeessi siinaanis dhabdee gadoo ishee osoo hin baate firaa oliinis wal dhabuu dandeessi carraan jedhu. Tilmaama kooti. Siinaan meelaalatti gaddee jira maaliif dhugaa jiru waan tokko isatti himin akka hiriyyaa qabatte qofa itti himtee deemte. Gaddee jira nasutee bakka isaa bu'ee tarii tarkaanfii tokko fudhachuu danda'a. Yookiin isa miidhuuf, ishee miidhuuf, yookiin firaa ol miidhuuf, yookiin of miidhuu danda'a. Isheen immoo gaafa karoorri ishee kun galmaan gahee isatti deebi'uudha karoorri ishee. Hanga sanatti inni eegaa hin eegu kan jedhu shakkiidha garuu ilaalla. Tole, Meeluu. Dhimman yeroo baay'ee itti rakkachaa turee fi buusee baasaa ture sitti nu barbaade. Innis yeroo itti sitti ammadha jedhee waan yaadeef. Maaliin? Meelaala gabaabaadhumatti jaalalli sirraa naqabee jira. Ani kana amanuu hin danda'u. Karaan isheen deemtu dubartii waan taateef ilmaayyuu tooftaadhaan malaan isatti siqxee karaa ittiin gadoo ishii baattu kana
isarratti dhiyaatee malaan deemaa jirti. Inumayyoo osoo dhiira ta'eeti kanarra ariifateeyyuu akkuma abbaan isaa abbaa isee sheedhaan miidhe akka bareen tarkaanfittuu seenuu danda'a ariifate osoo dhiira taate meelaala. Isheen garuu malaan ergeetti siqxeen booda karaa ittiin isa miitee gadoo ishee kanan baafattu deemaa jirti waan ta'eef sirriirra jirtedhee yaada. Garuu wanti isheen dogoggorte akka kootti akka yaadatti osoo dhugaa jiru siinaanitti barteetti deemteeti ta'e tarii inni iyyuu deeggaruu danda'a. Waan jaallatuuf gadoo abbaa ishee baachuu qabdu yeroo hundaarra deebitee waan ittimtu osoo wal mari'atanii tarii kana caalaa milkaa'uu danda'adhee yaada. Melu, me maalumaan si godhe? Me waan si mufachiise yoo jiraate natti himi. Maaloo Melu koo akkas na jalaa hin ta'in. Biyya waan an balleessa jiraate kanaa hin natti himi. Ifamaan si gaafadha rakkina hin qabu Melu. Maaloo Siinaan, maaloo ana caalaa nana dabiin Siinaan. Aduunnaan itti kana dandamatu hin qabu. Tole Melu koo waan hundumaa dhiisan jira. Please. Akka kee duree akkati naaf taatu akkati maddu naaf taatu hin barbaada. Maaloo Siinaan, maaloo dhiifama naa godhe. Maaloo. Melu dhiifama siif godheen jira beeki. Maaloo dhiifama naa godhe. Dhiifama siif godheen jira. Siinaan siif hin galu. Melu. Maal taate Melu shaa? Siin galle Siinaan. Walitti dhufeenyi keenya asirratti akka dhaabbatu hin barbaada. Melisha, qoosaan akkasii sirraan bareechu. Baay'ee qoosaa harta. Qoosaan jiru Siinaan. Qoosaan jiru. Walitti dhufeenyi qabnu asirratti akka dhaabbatu hin barbaada. Miira homaayyuu siif hin qabu Siinaan. By the way, gaafa isheen achitti dhiiste kaate iccitii aartii osoo iccitii fiilmii tokko osoo hin beekuti baay'ee na bira hiriyoonni jiran aaranii turani maaliif isa dhiiste kaate inni ishee baay'ee jaallata akkamitti jira gaafa fiilmii teessee waliin ilaaltu baay'ee inaartaa kan si gammachiisu si aarsu jira. Inna anaaf waan naa galeetu jira. Meelaala yaa isa jaalallee dhugaadha baay'ee isa jaallata. Jaalalli sun taa'ee achi ishee taa'ee neegunan beeka. Amala jiruudha waan ta'eef garuu dhukkuba jiru sana dhukkuba namoota namni dhukkuba kana qabu jiraachuu danda'a. Jaalalaan qabamtee karatti ijaa baafachuu barbaadu. Ijaa baafachuun dirqamatti yoo ta'e jiru bakka tokko tokkotti ijaa baase kan si godhu jira. Ani asirratti miira artii irratti taatummaa irratti cakkananii hojjechuu hedduu waan natti toluu fi gochi isheen goote gaariidha jechuun danda'u. Gaarii miti akka teenya ilaalcha keenyaatti. Akka artiitti garuu dhukkuba nama tokko beeksisaa arti waan ta'eef jaalala sana dhiistee jaabamummaa sanatti deemaa jirti. Waan nama barsiisu qaba waan jedhu yaadaani. Galatoon Firoo. Firoo jettee waan namamteef immoo hedduudhatti tole. Anis kan si dhibu waan ana abjuu keessa jiru natti fakkaachaa jira. An kana caalaa miira koo dhoksee turuu hin dandeenye ture. Guyyaan jalqaba si argarraa kaaseeti kan jaalalli na qabe. Baay'ee namatti tola. Roobsan beekaayi? Eeyyeen. Ani roobsanii wanta dhoksu tokko yoo qabu. Dhugaa boqonnaa guddaan natti dhaga'amaa jira beektaa? Tola, dhiifama. Siistarii. Hello, Bilo. Akkamitti nagaa keeti? Si jira maal? Mukoofte moo? Meeloo karoorri kee inni jalqabaa sirriitti si milkaa'ee jira. Inni taanu immoo salphaadha. After all, mama kan si jibbituu beekte. Meelu karoorri kee inni jalqabaa
sirriitti sii milkaa'eera. Diraamaa Kiyyoo irratti akkuma sila duratti kaase oodishiniidhaan ijoolleen muraasni garee Dungoo garee tiyaatira Dungoo keessatti qooda fudhatanii hojjechaa jiru. Waan gaarii argisiisanii sana jechuun immoo anis akka barsiisaa isaaniitti homaan jedhu nama oomishuu nan danda'a jechuudha. Aana entertainmentii amansiisee too namoota muraasa isaaniif kenneera. So isin akkuma carraa waltajjii nu mijeessitan waltajjii isin mijeessitan irratti immoo ijoolleen koo dhufanii taphataaru waan ta'eef win-win approachidha. Kanaaf kanaan baay'ee jajjabeessuu galateeffachuu nan barbaada. Dabalataan Aanaa entertainmentiin hojii sarkaa kanatti hojjetamuu akka danda'u, kwaalitii sarkaa kanatti hojjetamuu akka danda'u nutti argisiisa. Industirii akkanaatiin waraabamuu hin danda'a. Seetingii akkanaatiin waraabamuu hin danda'a kan jedhu san nutti argisiisa. Waajjira isin keessatti waraabamtan sana akkaatatti waraabame taatonni sana tilmaame. Wantoonni qaalii ta'an baakgiraawundii irratti argineerra. Kun nu boonsa jechuun wanni Oromoo boonsu isaan kanaadha. Oromoo sarkaa sanatti jira waan ta'eef. Kostiimii isin fayyadamtan haala uffannaa taatotaatiin wal qabatee akkaatuma kaaraaktara hayyamuun jechuudha. Wantoonni isin fayyadamtan sun tootaalii kostiimiin achirratti fayyadamtan baay'ee nu boonseera. Hin danda'ama sarkaa sanatti kan jedhu Aanaa entertainmentiin diraamaa Kiyyoo amma nutti argisiisaa jiru kanaan Kiyyoo aartii keessa nu galcheera. Kanaaf jabaadhaa jechuun nan barbaada. Ani sina ibzama waka. Kuna waka sina ibzama. Pana fudhana ibsi talaga. La bakka nigege. Mana ni sene warra bashadu. Gambe kuri seppate ne ibsardo. Mana ni sene warra bashadu seni. Dawitti si makattu. Nama guddaa ta'e. Leel. Arribaasi. Leel. Arribaasi. Leel. Majooftu ta'e. Gamme. Yeroo hundumaa sana. Kuna finne. Kuna waaqa finne. Waaqa finne. Itti dabali gamme. Duube dhugi. Liqee barri dhugi. Waaqayyo eebba achitti la wadabii isaaniitiin akkatti taa'ee kana ejjechaatiin jiraame. Kannan kunisee waan ejjechaatiin jira. Kunoo kun Nanduraasi hafuudhu. Gamme. Natti tolteetti. Asoo. Ati natti toltaame. Bashaaddu natti fakkaata. Ani gara si hafeera dhugaa. Taayi. Bashaaddu soo. Ya firma vaya luta ya. Mani. Onda. Mani chaco jinin jiru. Mani. Waka uchicha jira kuno. Mani nagami no. Bife halu ni bara. Lakani ya. Halu ni bara. Halu. Lakani ya chidi amne takana thedu fem. Kumai. Ini kumai. Halu bife. Kama. Gosako. Baik kun. Bakka hojii moo bakka qoosaati kun? Bakka hojii. Si, qoosaaf hojiin ol duukaan deemu. Obbo maal hojjechaa jirtas keessa bakka takkas ta'a moo bakka hojii hojjetanidha kun? Hojjechaa jira. Baas kana mooraa kana keessa daf fuudhi ba'i. Kai. Ben bishaan naa biti. Kana dhiisi. Ay. Dube baay'ee bira qaba mana kiraasa.
Akka kanatti qodaa raqeetee jechuudha hiriyyaan kee. Waaqa qodaa raqee hin taane farsas dhuge. Baas kana fuudhi mooraa galtee. Baas. Ben. Fuudhi bas. Araqee irratti latte. Bai, si da fittare. Bai. Sinan. Guyyaa tokko soora sadeeti farsas si affeera. Araqee. Bujaa baafachuun barbaada nama kana immoo jaalalaan malee argachuu hin danda'u jettee osoo isatti himte baatete biyaansa amma tokko uummata keenyatti qalalachuu danda'a nutti ilaalcha namoota keenya sanallee baay'ee ilaalchamaan ilaalamtee jirti achirratti ija warra wanta sana iccitii sana hin beekne sanatti osoo akkas jettee himte iraanitti himteetti ta'e biyaansi xiqqoo gaarii taatee yaada otoo anatee seerri fiilmii isheen hojjettu intinii isheen qabattee jirtu suniin iyyamate ijaa baafachuuf akkasitti yoo dhowwellee dhowwamtee dhiisu iccitii jiru sana garuu itti mooturra ture jedhee yaada. Nuti hawaasa oomishu keessaa kan baane jijjiirama guddaafis kan onnanne. Kaleessara dhaabbannee egeree keenya kan aggaamne boruu keenya dhugoomsuudhaaf har'a tattaaffachuu irratti kan argamu. Fiixee milkaa'ina keenyaa ga'uudhaafis boqonnaa kan hin beekne. Jaalalaan walii yaannee waliin cimnee kan dhaabbanne qonnaan bulaa keenyaaf utubaa dinagdee ta'uudhaan daandii milkaa'ina irra deemne kunoo jabaanne har'a geenye. Baankii Hojii Gamtaa Oromiyaa jijjiirama guddaaf kan onnate. Ammayyawaatti meeshaalee ammayyaatti fayyadamuun qaroomina farniicharii all-like meeshaaleewwan farniicharii garaagaraa qulqullinaa fi sadarkaa isaanii kan eeggatan dizaayinii garaagaraatiin filannoof isiniif dhiyeessee jira. Soofaawwan dizaayinii fi bifa garaagaraatiin minjaalawwan nyaataa filannoo barbaaddaniin sireewwan garaagaraa bal'ina mana keessanii waliin deeman gatii madaalawaa ta'een isiniif qopheessee jira. Teessoon keenya CMC Civil Service fuuldura Gurdishoolaa gamoo Itiyoo Seeraamikii irra Piyaasaa gamoo Taaworii Haroon cina Boolee Bulbulaa gamoo Qiddus Buzaayyoo irraa fi jamoo tokkoffaa warshaa fuullee fuulduratti argamna. Yeroo dhiyootti immoo magaalaa Adaamaatti damee haaraa banuuf qophiirra jirra. Farniicharii all-like. Waa'ee milkaa'ina koon jabaa isiniin jedha. Ija ishee keessaa ifa gammachuutu burqaa. Gatii isheen baaste tilmaamuun ni ulfaata. Dukkana sodaachisaa gara burqaa ifaatti jijjiirtee lubbuu koo boqachiisti. Ho'i jaalalaa kaasuu ishee keessaa madda. Miidhagina ijoollummaa ishee daa'imummaa koof wareegdetti. Raafama onnee ishee keessatti jireenyan qaba. Ituu ishiin naaf jirtuu gadaane hin argamu. Dabaltee akkanaaf jiraattuuf nan mo'adhaaf. Sababni isaas ani mucaa mo'attuuti. Gammachuu keenyatti kanneen gammadan haadholii keenyaaf kabajni haa ta'u. Sababni isaas isaan milkaa'inoota keenya. Baga guyyaa haadholii keenyaa geessan. As galagaliitii waan asitti balleessi natti. Maaloo Sinan? Wanti hundumtuu balleessaa kootiin siin jedhee miti? Tole mee kanatti narraa dhabde maali? Sinan, ati baay'ee nama gaariidha. Ani immoo faallaa keeti. Eenyuma inni garuu kan na jalaa si fudhate? Eenyuyyuu? An mataa kooti fedhee waan an godhedha. Anaaf jaalaloomaan qabdu jechuudha meeru. Sinan, an kanan jaalladhu nama biraadha. Kan yeroo hundumaa raabboroo largaa yeroo keettiin gubaatu fudhe callisee Sinan,
Maaliif akkas jetta? Wanti dabarsine hundumtuu tokkoon isaa anaaf hiika guddaa qaba. Amma garuu kanan jaalladhu nama biraadha na irraanfachuu qabdaadha kanan siin jechaa jiru. Meelu, ol jedhi. Ija koo keessa na ilaali. Maqaa koo dhayitii Siinan siin jaalladhu naan jedhi. Maaloo Siinan? Maaloo na dhiisi Siinan? Meelu naan jedhi siinin jechaa jira. Naan jedhi siin jaalladhu naan jedhi. Naan jedhi ija koo keessa ilaala siin jaalladhu naan jedhi.